shaddaa'uun godhe gartee yaa Oromoo kuni isiniif Abiyyi Ahmad gaafa dura dhuferraayi gaafa gartee mucaa dargaggeessa Amaanu'eel shaneedha jee shuguxii gubba fannisee magaalaa keessa dhala Oromoo waan takkaamtu nagarre magaalaa keessa naanneessee rasaasaan mataa dhaween namicha san kun Oromoof hin ta'uu ji'ee beeke. Gurbaa tokko mana hidhaatii fuudhaniiti maaliif nama ajjeefte baakii ajjeesanii irraa kafaladhe jechumaaf fuudhaniiti bal'isan lafarra. Kanaafuu isinitti hin dummeessu mootummaan kun shiftaan mootummaa miti. Shiftaan gartee biyya jirtu opiiduu irraa jalqabii isaan uummata Oromoo gabaabsuu malee sirna miilikitti yoon bulle hin taatu. Amma karaa siraayin gabaabsaa waan biyya keessa deemaa jiru. Jarra kana shanees isaa ijaarrate opiidiyoos ta'inni ta duraa malee haarii ijaarratee qaba. Maqaa waraana bilisummaa Oromoo kana xureessuudhaaf. Kopha ijaarrateeti dirqama fudhatanii balleessanii maqaa uummata qabsaa'ota kana yakkan. Ani qabsaa'onni keenya fayyaa haadiyanii takkittiin immoo isaanoo osoo maal godhaniiti faannoon wallaga keessa teessee osoo waraanni bilisummaa Oromoochi jiru wallaga keessa uummata kana fixxi. Kanaafuu wanni ani qubatti laadhu shiftaa Abiyyi Ahmad wali qabate opiidiyoo maqaa Oromootiin uummanni mootummaa Oromootii jaa mootummaan Oromoo akka hin jirre quban qaban kanneen mootummaa Oromootii miti. Warri walolu jiru waraana bilisummaa Oromootii fi sirna Itoophiyaa walolu jiru malee Oromoo fi Oromoo walolaa hin jiran. Uummanni kana addaa baafachuu qaba. Kuni Itoophiyaati. Sirna sanii fi waraana bilisummaa Oromoo wali jira. Kanaafuu kanneen haga gartee guyyaa tokko Rabbiin haga uummanni keenya akka dhumu kana isaan silaa rakkootu gartee nama fincilchisa. Ganama kana mana tokko taasaa turre. Yeroon isaa gizee geesse uummanni ifi fuudhaa kana gubbaa waraanni bilisummaa Oromoo eega jiraateefu yeroon isaa gabaabbatte malee achiin dheerattu haganaas hin jechuuf waraanni bilisummaa Oromoo immoo walii galtee waa'ee faannoo fi kana baanan kana irra deebi'ee yoo as keessa jiraatanillee irra deebi'ee waan kana ilaaluu qaba gartee irra deebi'ee ilaaluu qaba waan kana hagasii isin jaallatama fayyaa jiraadha. Galatama. Oromoo na dhageessa Oromoo kudha takka. Enda. Baay'ee mee yaada xumuraa yaada gartee obboleeyyaa. Okay. Sudah kene. Lali. Waraana bilisummaa Oromoo jedha fakki asuma jecha lama nu ibsiti baasee. Bar opiidiyoo maqaadha. Qubeessati abaa'ollee maqaadha. Qubeessati kana hunda akka dursommootinuu kafaa'ollee qubeessati kana hunda akka dursommootinuu Oromoodha. Wanti takka beektaa sila opiidiyoos haa tuffataniiti abaa'ollee haa tuffataniiti kafaa'ollee haa tuffataniiti gama hundaafuu uummata Oromoo kabajuu qaban ture. Namoonni gara kana hunda seenee bakka kana hunda iyyuu dhaabatan hunda keessa jiru ilmaan Oromooti baasee. Mootummaa Oromooti miti mootummaa Itoophiyaati. Shanee qabu mootummaan waraana ifaa qaba maaltu shanee mootummaa barbaachise masalxanyaa dhibba meeqa qaba halkanii guyyaa leenjisee eebbisuu danda'a kaniif dheengadda eebbisa wanni isa rifeensatti hiisisee huura keessa oofsisu hin jirtu. Kun ammoo tinuu dhugaa lafarra jirtu. Shaneenis abaa'onis biyya keessa leenjaa jirti biyya keessa jirti. Uummatuma Oromootii fi uummata biyya tana keessa jiru bakka isin itti leenjitu waashaa ta'eef gizeeti waan kana ammoo tinuu wanni kun qulqullaa'uu qaba gizeeti jettu. Walitti nu qulqulleessuu edaa walitti nu balleessuu edaa jedha. Gizee ammoo tinuu deebi'ee isaan ajjeesu. Wannaa ta'a faannoo ta'a gosa biraa ta'ee sitti dhufaa shiftaa godhanii sitti himti Oromoon. Gin nagaa ganda fi ka eeggatu silaa Oromoodha jechuudha gabaabinatti bakka tanatti namni qe'ee san jiru qe'een tantee nagaa ta'uu qabdi dirqama. Qe'een tantee nagaa hin ta'in ammoo tinuu wanti nagaa biraati himtulleen hin jirtu. Dhugatti Jamal kenna nagaa inni kun beektaa kan eegamu irra caalaa hawaasan eegama waan hunda caalaa hawaasan eegama mootummaan ammoo tinuu hawaasa kana irraa marrajaa fudhatee ciitii fudhatee mootummaa wanni jedhamu kun bari nama tokkoof laamate hawaasa jechuudha mootummaa jechuun uummata jechuudha mootummaa jechuun yoo uummanni kun hundi isaatu si deeggaree bakka rakkoon jirtu namni rakkoo qabu kun Oromoodha kun Jamaal yoo uummanni kun hin jedhini gaafni isa ajjeese mootinuu mootummaan ajjeesu jette gaafa sanillee yoo dhugaa himuu baatte hawaasni kun badai tafaannoo fi tamaalee tun ifa miidiyaatiinis ta'uu danda'a ta'uu dhabuu danda'a walii gallee sandoo walii godhannee walitti hidhannee siyaasan sun dhimmoo siyaasaa isaaniiti
nun galchu baasee san Oromoo dhiifne gina mootinu mootummaan shaneen qabu wanni gisee Oromoo ajjeeftu shanee mootummaa taati gisee ammootinu isaan waliin nagee qabdu waraana bilisummaa Oromooti kana beekuu qabdi Oromoon. Akka reefansiin jedhe san galatome achirra dhaabnaati galatome tilleeni dhugatti dhiyaattee yaada dhiyeessuu keetiif hedduu takka galatoomi siin jenna. Itti aansuudhaan qeeransoo jirta? Qeeransoo obsa keetiif galatoomi. Hayyee mee atis yaada gabaabsiititi waan xumuraa takka gartee nun ji'i. Aye bareeda. Ani akka nama tokkootitti shanee mootummaa hin jiru kamijaan jedhee hin jira shanee maaf hin jirre maal namni waraana keessa hin beekne hin jiru amma yeroo hundaayyuu bakka waraanni bilisummaa Oromoo jaallan dhufanitti namni itti dhiyaatee waa'ee isaanillee irraa quban qabne hedduu yoggaa bakka isaan hin gahin taate malee hin jiru namni hundumtuyyuu hin jira maaf hin jirre Wallagga keessattis hin jira Arsii keessattis hin jira. Shawaa keessattis hin jira bakki itti faannoon hin jirre hin jiru. Shaneen hin jirre jirtu jechuudha. Maaf hin jirre nama muraasan waraana irraa baatee gaafa duraa waraanuma taatee bobbaatee duubarraa waraana irraa buqqaatee uummata miidhaa jirti. Nama hedduu jarri illee soqee tarkaanfii irratti fudhachaa jira. Tajaraa miliixee nama hedduu taatee nama torbas taatee haga nama 10 nama 20 nama 50 taatee sochootuun jirti. Bakka sanitti yeroo hedduu amma aanama martii kanaa fi aanaa buusatti bakka inni itti waldaan geessutti gaararraa gayyaatee karaa makiinaa dafuu kutte waggaa 2 moo waggaa 3 dura haga bara dheengaddaa hite jechuudha. Sun guutuu warri huuraa kunis qabee warri mootummallee qabee gara lamaaniin qabamtee jennaan yaatee galti jechuudha jaalsanyii fi jaale shurrubbee kana wajjin jechuudha. Nama meeqan nama lakkoomsa nama haga bakka nama hedduudha anuyyuu beeka ture warra galansan keessatti jechuudha. Hedduu warra galee kun faannoo mootummaati. Warra jarri illee qabe amma kaanaa buusat naannoo Nuuraheeraa jedhamee jiru tokko jaalannee saaree jaalannee isaan sun qabee jennaan warri mootummallee qabee gidduutti miidhamtee jennaan nama 5 nama 6 nama 7 meeshaa guurattee galaa turte. Warri kun warra mootummaa leenjisee bobbaasee akka jarri kun ittiin diigamu murtee waan kana ittiin jara ittiin miidhu karoora inni baafatetu isa kana waan ta'eef shanee mootummaati kun. Kanaafuu shanee mootummaa kun haala ittiin hawaasa ittiin miidhu halkan akkuma jaraatitti bobba'a. Guyyaa immoo gara hawaasatti ol siqee gara qaama mootummaan jirutti kaabinee mootummaa wal quba qabanii nimaaf wal quba hin qabne odoo mootummaa ta'uu baatte qaama mootummaatti wal quba silaa wal quba hin dhabdu turte. Amma garuu wal quba qaban. Galatoome ayyee. Kanaafuu atillee galatoomii qonna seensoo keetiif guddaa galatoomii yeroo hedduu si hordofaa ture. Waa'ee uummata Iraan kana irratti yeroo hedduu baay'ee waan si hordofuu fedhuuf si hordofee galatoomii guddaa galatoomii siin jedha nu jiraadhu. Ayyee atilleen galatoomii nu jiraadhu. Emmi jabana jirta? Jirra akkam Sayyid nagaa jirta? Jirra kunoo dhiyaadhu. Yaa gaariidha kun heeraa yoo uummataan daleenne yoo kana caalaa dalagee mootummaan numa mormama. Namni keenya hawaasa ta'ee mootummaa mormamu mootummaa mirga hawaasni gaafatu dura kadeeggaruuf maaliin na dhibe mootummaan kun kominikeeshina qaba jamsi. Nama isaa hojjetu mileenaan qaba. Miidiyaa mileena meeqa qaba mootummaan kun qaaxaree nama dubbatuuf hin dhabne. Hawaasni wanni mootummaa Oromooti jedhee deeggaruuf hin jiru. Mootummaan Oromoo badaan ni jira. Namni Oromoodha fokkotaan ka naatoo namaan qabne namummaa humaniitiin qabneef dandeettiin qabne ni jira. Mootummaan kun dandeettiin qabu. Shimallis osoo achi dhaqee caaltuun osoo achi dhaqee Abiyyi caalaa bulchuu malti. Kanaaf yoomuu mormuu qabna Oromoo Abiyyi caaltuu akka bakka san buutee biyyaa nagaa buuftuuf mormuu qabna malee mootummaallee badii ni qaba. Mootummaan faannoos shanees xaragee baasuu qaba.
Maaliif gibira nyaata? Maaliif damoosa nyaata? Maaliif maallaqa biyya alaa irraa liqeeffata maqaa hawaasa kanaatiin? Hawaasni kun maa nagaa dhaba biyyattii tana keessa sa'aatii 24 hin dalagu namni akka lukkutti manatti hori'a. Biyya san dheeyitee yoo ka'aa agartu taate makriiba geenyaan halkan manni farshoo akka jirutti bana namni dalagatu manatti hori'a. Warri farshoo dhugu alaggayyaa nageenyi hin jiru jedhanii uummata kana mataa shoog godhanii namni dalgachuu hin danda'u makiinaan karaan deemtu. Silaa karaa kana hunda banee biyya tana biyya kufu jirtu tana guddisuu qaba eeguu danda'u qaba gahee mootummaati isaa gibira namarraa guuru. Obboleeyyan kiyya waan hin jirre ifirratti hin faarsina. Kana gizee dubbannu yoo namni biraa bakka tana dhufees Oromoo mi obboleessa kiyya yoo ta'es heeraaf seerri biyyattii yoo cabe jee itti himuun qaba. Dabratiyoonis, Faannoonis, Marroonis, Juwaaris yoo dhufe dadhabina isaa itti himuu danda'uu qabna mootummaatti. Mootummaan wal nu lolchiisu. Amma MD'n maal gaafate reefu warri biraatis balleessu jira. Maafiyaan haa balleessu isokke bar maafiyaan kun aangoon ittiin kennamne responsibilitiin ittiin kennamne hawaasni if gubbatti ol hin baafne bar. Namni hawaasni if gubbatti ol baasee addunyaan beektu ka maqaa mootummaa san dhuunfate mootummaadha. Mootummaa fi warra gaara jiru walitti fiduu hin qabdu. Du'aar maal dalagee siin jaa namni gareen. Marroon maal dalagee siin jaa. Gaafa dhufe laalama kun abiyyi daran ta'uu mala abiyyi caalaa dalaguu mala. Gaafa inni dhufeedha kan qoratamu. Amma mootummaan kun hanguma wayyaanee takka nageenyi hin jiru, dippiloomaasiin hin jiru, biyyattiin Suudaan lolatti bante, Eltiraan lolatti bante, Somaaleen lolatti bante, Jabuutillee nu tuffate obboleessa kee. Yoo dhugaa tuffate. Jabuutillee nu tuffatteeti. Eltiraan xiqqoontu nu tuffattee har'a Liibiyaa irraa qabi, Ijiptiin qabi, Suudaaniin qabi, Eltiraan qabi, Tigraayin qabi hanga Finfinnee daangaan biyya tanaa cabee jira banaadha. Biyya tana kabachiisuudhaaf garuu Oromoon aarsaa meeqa kafale? Ammallee shanee wajji dhabamsiisuufis maafiyaa wajji dhabamsiisuufis MD kana kai hidhadhu yoo jee ni hidhata amma. Uummanni hiriira bihee dadhabe qaama kana hunda ni dhabamsiifna jee mootummaan dhabamsiisuun barbaadu. Wanni dhabamsiisuun barbaanneef aangoo as keessa dheereffata rakkoon. Tole akka achirra naa gabaabsi mee MD jirta? Jirra alhamdulillah. Reefuun tana yaada fixatte jeetiin si gabbuuse mee gaawwan obboleessa keenya jechaa jirus ni dhageessaa warreen si dura turanis akka haasawaa turanitti gartee ni dhageessaa mee atillee gabaabsiituma yaada kee nu ibsi achi booda gartee tan xumarratti itti deebina. Galatoomi laalammaa mootummaan paartiin biyya bulchu jiru kuni fakkeenyaaf paartii badhaadhinaati. Paartiin tuni garee takka garuma tana keessa qaamni lama jira. Qaama dhugaan jijjiirama fadhuu fi qaama jijjiirama hin feenetu jira. Paartuma takka keessa jechuudha. Qaama dhugaan jijjiirama kana fedhuu fi qaama dhugaan jijjiirama kana hin feenetu jira. Ayyee gaafii si gaafadhu. Ayyee. Akka yaada keetitti Abiyyi paartii qaama kam keessa jireetti yaadda? Abiyyi qaama dhugaan jijjiirama fedhu. Shimallisoo. Shima hin jiru. Ayyee itti fufi ayyee. Itti fufi. Kanaafi rakkoon ni jirti dhugaadha ni jirti. Rakkoo jirtu tana hundi Abiyyi deemii kana godhi ja'anii osoo hin taane qaama caasaa mootummaa qaama mootummaa tahee qaama jijjiirama hin barbaanne kanaatiitu faallaa mootummaa dalagaa jira. Akka hawaasni mootummaa jibbu akka hawaasni mootummaatti garagalu warri dalagaa jiru caasaa mootummaa kana. Kana jijjiiramni kun jijjiirama afaan qawweetiin cabsee dhukkeessee daareessee dhufee miti. Jijjiirama riiformiidhaan dhufe. Caasaan kun caasuma duraan biyya tana bulchaa ture. Amaara afaan Oromoo baree fi Tigiree afaan Oromoo barte. Kan warri biyya tana bulchu jiru. Fakkeenyaaf Tigiree galtee jirti jechuun dandeenyu gaafa
sagaltee mitakarraa eegalee ilaa guyyaa isaan deemanitti ilmi gaafa isa dhalate aangoorra jira. Oromoo hundarraa dhalaa turani. If beekaa abbaan eessarraa hin dhufee waan ta'eef. Kanaafi jijjiiramni kun yeroodhaan dhufa. Nuti immoo arraan tana masaraa mootummaa kana gallakkifnee bosona deebinee bosonarraa qabsoo eegallee masara deebi'uu barbaaduudhaafi ha masaraa seene kana masarumatti jabeessinee irrina jiru rakkoo jirtu tana itti himaa arrabsoo fi komiidhaan osoo hin taane rakkoon jirtu tanaa fi tana jennee itti garsiisaa diriirfachuu danda'u kamiitu irra nuu caala jennee ilaaluu danda'u qabna Oromoon. Kanaaf sabaa fi sablammiin biyya tana keessa jiruu fi mootonni addunyaattis fakkeenyaaf amma qaamni mormitootaa kan biyya tana diiguudhaaf hidhatee biyya tana dha'u jiru hundi ergama Ijibsiitii fi mootummoota garaagaraatiin gargaaramanii biyya tana dha'u jiran. Maaliif biyya tana akka diigan barbaadan Oromoon nu bulchitu Oromoon akkamitti nu bulchiti ilaalcha gaxaanaa waan Oromoodhaaf qabaniif jecha uummanni Kaamaraatii fi warreen kaleessa agar shaanyaan hojii nyaachaa ture kuni bakka tana deebi'uu barbaadanii jechuudha. Nuti immoo uummanni Oromoodha mootummaan Oromoon nu bulchutti hin jiru Amaaraan nu bulchu jira jalla. Rakkoon tuni Oromoon arra akkuma jirtu kanatti bakka jirtutti ija gadi fageenyaatiin ilaaltee nama isaaf fayyaduu fi kan isaan fayyadne addaan baafattee jirti. Fakkeenyaaf addi bilisummaa Oromoo waraana Oromooti. Kaayyoo fi akeekni adda bilisummaa Oromoo kan ganama bilisummaa fi walabummaa uummata Oromoo aadaa fi safuu isaatii fi afaan isaa keessa qabeenya isaa irratti abbaatee kana kaayyoon adda bilisummaa Oromoo kan ganama ba'eef. Kaayyoon sunarra dabdee jirti. Waraanni bilisummaa Oromooti kan nuti jennu kan bosona jiru kun piroojeektii jireenyaa godhateeti piroojeektii laggadaa godhateeti taa'u jira malee uummata Oromoo bilisoomsuudhaaf bosona taa'utti hin jiru dhugaa rabbi yoo dubbannu taate. Kana uummanni Oromoo laalee addaan baafatee jira. Kanaaf Oromoo takka hamata 150 masaraa seentee kursiidha takkittii tana gadi hin taa'in kursii nama fayyadu kursuma takkittii. Na dhageessaa dhiiroo. Kursuma takkittii tana kursii nama fayyadu. Tole. Takkittuma tana barbaada namuutu. Dhugaa. Maal fayyadamu? Kanaafi- Yaaddaa waggaa 8 kana. Afe guutaa. Laa'obsi maamee jabbanaa laa'obsi. Maaliif laafeeti bakka biraattis wal beeknaa waan irratti wal mormaa turrees ni beekna waan ta'eef obboleessa keenya kana qaali ani hedduun hordofaa ture waa'ee Iraan kana irratti yeroo hedduudhaan hordofaa waa'ee Oromoo irratti haasa'uun immoo arrumaa ani kan ol qunnamneeni. Kanaaf Arrumaan arkeejii malee ani yeroo hedduudhaan haasa'u. ani arrumaan arki dhugaadha ani akka mataa kiyyaatti hin baana bara. Kanaaf Oromoon kursii tana irra gallakiftee bosona deebitee haaree qabsoo tana eegaltee kursii tana barbaadaaf masaratti lola banuudha qabdi. Namuutu akka lammii Oromoo tokkotti akka Oromiyaatitti Oromiyaa jechuun biyya Itoophiyaa jechuun Oromiyaa jechuudha. Nama faallaa deemu nama daba deemu kana daba harkee diriirsuu danda'udha. Rakkoo isa mudatee tana bifa gareedhaatiin bifa jaarmayaatiin gabbahee rakkoo isaa ibsachuu danda'udha. Galatoomi MD dhugatti yaada kee kanatti gartee warra mana keessa jiru namni hanqa haasawee kana keessaa nama waan lama dubbisiise warra mana keessa jiru si qofaan arge. Gara tokko namni cinaan gartee hogguutu dura haasawitu jaaniitis wajjin waliigalaa turan haasawuma keessatti maas deebianii waan ati haasawaa jirtu tana warrummaan duraan si wajji waliigalaa ture si mormuu jira mana keessatti waan ajaa'ibaati yaada babbareedaadha dhiyeessaa jirta. Amma fachumarra naa qabi itti aansuudhaan Abdallaa jirta.
Abdallah jirtaa mana keessa? Abdallah hin jirtu ayyee. Baawwadoo Hamza jirtaa akkami? Jira nagaa fayyaadha Jamaal maashaallah galatoomne. Galatoome atileen dhiyaadhu itti fufii yaada kee gaagabaabsitu manuu ibsi. Yaanni kiyya yaa Jamaal keenya bareeda maashaallah galatoomne inumaa baga akkatti walittu nu fiddoo eeyye wallaahi nama kana rabbiin baga tokko godhee hin uuminne ajaa'iba rabbiiti. Amma waan inni jee kana eenyu jibbuudhaa fi eenyu jaalachuudhaaf osoo hin tahin namni beekumsa hin qabneeyu waan lafarra jiru kana laalee amma waan inni jiru kanaa fi akka nama dirree xayyaaraa doonii dhaqee eeggatuuti amma inni kun. Dursu yaada isaa irratti yaadan kan natini yaada kee qofa gartee dura yaada kee qofa nuu himu. Yaanni kiyya dhagaye. Yaanni kiyya mee hoggaa 8 kana keessa maaltu ta'u jira? Hoggaa 8 dhiisi. Wanni tahaa jira. Ta qabdu dhabuu taniif nyaattu dhabuu yoo taate malee namni karaa darbuu dhabuu yoo taate malee taakka jimmaasis. Kanaafuu kuni cunqursaa irratti cunqursaa guddaa oofu Oromoo tahee Oromoo ta'u miti abbaa fadhi maaliif hin taane. Kanaafuu namni cunqursaa kana nurraa dhiisaa akkana nuu tahaa jechuu jira malee namni mootummaadhaan qarshii mana naa fidi jechuu jiruun hin jiru. Ammaan tana namni karaa darbuu dadhabuu kana namni haaluu ni jira hin jiru isuma kana nurraa dhiisaadha. Hayyee nageenyi kun haa walitti nuuf fuudha mindaa baatiidhaan nu baasaa akka Saudi Arabiyaatti namni jeen jiru tokkonsaa. Kanaafuu nuti nyaannee dhuguu dadhabnee ja'an hayyee jechuu tokkummaa dhaawuu jechuu nurraan fafacaasinaa namni jeen hin jiru. Kanaafuu ammaan tana namni wanni jechaa jiru kana kuni waan ragaa qabtamaadhaan lafarra jiru kun namni kana haaluu danda'u hin jiru. Kanaafuu namni ammaan tana deebi'ee wanni kun akkasii miti juu Oromoo ta'ee miti ilmoo haadha xiyyaatu maaliif hin taane ani nagaan jiraachuun qaba. Ani jechuudha maaliif nagaan bobbii galuun qaba. Dalagachuu danda'uudhaan qaba. Waan hin dalagadhuun naa kanneen miti dirqama. Sannaan kanneen yoo feete dalagaallee natti hin godhin. Kuulumaa'uu nama bira dhaqee dalagadhee haa galuu jechuu kiyya. Kanaafuu ilmoo haadha xiyyaatu tahee yoo kas ta'e kun miti. Ammaas namni mana yoonii fi qaqqabdee ilaalteewu namni mana kee tokko mooraa ta'e keessa yoonii fi namni mana kee kana diiguu barbaadu si facaasuu barbaadu jiraate karaa dandeessuun tattaaffii gootee hawaasa ofirraa mooraa ta'e keessa ofirraa deebisuu danda'u si. Yoonii fi ati dadhabde uummata jechuudha ni kasaasta. Yoo kasni dadhabde fira kee fi yaamta. Akkasitti yoonii fi rakkoo namni biraa haa uumu jiraatullee yoo haa ta'uu ta'e abbaa manaatiitu waan kana ofirraa jechuu qulqulleessuu qaba. Kanaafuu kun namni dhugaa jirtu osoo beekanii ammoo dhugaa uummataa dura dhaabbachuun wallaahi inshaallah salphina keessanis agarre nama akka ammoo hidabartii beeke takkallee garuu ta dabartu tuni maaliin nu dabarti eenyu hamaadha eenyu gaariidha eenyu danaziidha eenyu dhugaa dubbataadha adda baafanneeti dabarti garuu namni guyyaa darbuuf je'ee waan hin dabarre godhuun waan ajaa'ibaati. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Hedduu takka galatoomi. Dhugatti gartee yaada bareedaadha yaani dhiyeessitee. Emmi jabana jirtaami? Jira. Ayyee mee xumuraa gartee yaada nu deebisi. Gulaalumatti yaada gartee reefuun tana emdiin jechuun jirus dhageessee jirta. Kabiraatis gartee walumatti gulaaleetii itti fufimee yaada kee. Yaa galatoomii laajamsi jalqaba waan kana godhuun namootuma kanaafuu hubannoo wal mormuun namootuma kanatti waliif fituun waan takka. Ijoolleen teenya dhiigaa fi gartee obbolummaa fi kanarraa haaso'itti. Rakkoo siyaasarraa haaso'itti. Kuni xiqqashoo akka malee gabbu'uu keenyaan arga. Abiyyi dhufee warra biraa sodaata. Qaama biraa sodaata. Kana sodaachuun qabu. Kana Oromoon wal jaartee Oromoo sadarkaa Wayitaawus keessaatti dubbatan cimina isaanii sun namni fidee balleessee
sirna Abiyyi Ahmad kana jaalanne jibbine. Wanni Abiyyi ammoo Oromoo balleesseef waan balleessuu qabuuf siyaasaa tiyya dura isaanii dhaabbataa humna guddoo tanaa dhaabbataa je'eeti ifirraa dhee. Qaamni biraatis yoo jiraate namni siyaasaa hundi akkasuma godha rakkoo miti. Siyaasa addaa ka'ifii qabu gizee duraa jaaketa abbaa gadaa kaatee uffata aadaa baalee ijoollee isa kaayeeti nutti dhufe barqabsoo Oromootti dhufe. Jaalatee qabsoo Oromootti dhufe yaa sabaa jee dhufe deebee jijjiiree warruma hunda harcaasee warra nama xiqqasho tokko oppoodiyoo keessatti sabboonummaa qabu hunda ifirraa harcaaseeti warra babbadaa duraa wajjin dalaguu ture akka Alamuu Simee kana ifiin tarreesse. Kun takkaffaa gizee waan kana godhu namni keenya beekuu qaba. San booda paartii PP jaamtu kan fidee jechuudha. Paartii PP jaamtu tana qaamni na dura dhaabbatu ummana humni guddaan humna Oromooti jeeti humna tana dhahu jira. Tigraay dhehee dadhabee silaa Tigraay dhehee milkaa'ee nagaa buusuu mala. Tigraay dadhabuun isaa sun ammoo biyyattiin tun akka khasaaraa keessa galtu godhu. If boodaas deebi'uu dadhabee itti cichee lolli hamaan qawween dilli biyyattii keessa jirtu kuni mootummaa maqaan bada. Obboleessi kiyyaama waan jee jara keenya waan akkanaa kana dhiisa. Qawween gaara mul'ataati nama dhoytu mootummaa jaamti. Namni achitti adaraa seeraa adaraa higgii waliin jaa. Gaara mul'ataa taa'ee. Mootummaaf dalaga namni qawwee mootummaa harkaa qabu. Hundi mootummaa. Abiyyii fi Shimallis adda baasuu wannan godina. Yoo Abiyyi rakkoo Shimeen rakkoo qabaate eenyu jijjiiruu qaba jamsi. Abiyyi bara. Abiyyi nama hawaasaaf jaalatu fidaa bara. Caasaa jiriirfatee. Yoo Shimeen Abiyyiif hin taane wanni dila kana tureefuu numaa hin jiru. Wana jala muraa ifitti hima. Addaan baasuudhaaf kaan hamaa gootanii Abiyyi gaarii godhuu miti. Sirnicha Abiyyiin deemuunitu badaadha. Jaalatte jibbitee nuuf hin ta'u. Waan biraanis. Tole galatoon. MD jirtaame buleessoo. Jirra alhamdulillah. Okay, dhageesse jaalli kee waan jechaa jiru. Yaada keetillee gabaabseetillee gartee waan takkaa lama ji'i. Bareedduudha. Tole. Dhugaadha. Sirni kabiyya miidhu sirna kabiyya jijjiiruus sirna. Sirna kana jijjiiruuf heeraa fi seeraan sirni jijjiirama malee akkanumatti Abiyyi Piraayim Ministeer ta'eef waan ka'ee jijjiiruu miti sirna kana. Fakkeenyaaf amma Abiyyi Ahmad Itoophiyaadhaaf dalagu jiraas Itoophiyaadhaaf. Oromoo fi Oromiyaafoo hin dalayne waa takkallee dhugaa lafa jiru hogguu dubbannu jechuudha. Humaa takkallee hin dalayne. Akka Itoophiyaatitti Itoophiyaadhaaf dalagaa jira. Kanarratti haalli keessoodhaa mormitoonni gara adda addaatiin lola adda addaatiitu banamee deemaa jira. Kana daran alaatiitu marseenii jira. Kana firraa ittisu jira inni amansiisu jira. Cufaa hubachiisee harka kannisiisee jira. Kanaaf tabiyya keessaa naannoo hunda hawaasa hunda nama bakka bu'eefii jira. Mootummaa naannoo Somaaliitiif Oromiyaadhaaf nama bakka bu'eetu jira. Nama bakka bu'eetu hojjechuu qaba ganda kana. Rakkoo isaanii hiikuu qabu. Naannoo tanaaf ganda bu'e kana bakka bu'e kana. Kuni hoo sirriitti hawaasa keessa gabbu'ee caasaa sadarkaadhaan jiru kana yoo isaan rakkoo qabaatan qoratee rakkoo isaanii addaan baafatee hawaasa kana hasaasii isaanii dhaggeeffachuu jiraayi. Dhaggeeffachuutti hin jiru.
hawaasni keenya rakkoo keessa jira rakkoo keessa jira rakkoo akkam keessa jira rakkoo waa hannaan sadarkaadhaan tadhaabbattu hawaasa keenya irraa guuraa jiran waa hannaan akkuma beekamu mootummoota addunyaa hunda keessatti biyyoota garii malee mootummaadhaaf waa hannuun ni jirti teenya tan addaati gibira yoo ta'e kafaltii adda addaa yoo taate namni humniti isaa haa akkamii hangam takka dalagaa waan kana kafaluu ni danda'a jee dhaabbatee ilaalee sii murteessee waan san sirraa fuudhu hin jiru dhaabbateetuma halaaluma hangana kannuu baannaan mana hidhaati ule rakkoo tanaatu jira. Akkasii dhugaadha. Tole obboleessa kiyya asirratti haa dhaabnu naamboo nimoona jirta obboleessoo. Yoo dhifama seenullee hin feene sillee qabuun feene yeroo dheeraa balleessu jirtu as gubbatti MD kanaatti qashoo oofaan haayuu jiraayin firraa ni dhiisee MD gartee firraa arkeetiin mizaan irra kaayetiin dhiise shimallis gaarii miti. Abiyyi gaariidha shimallisii miti jee dhiise dura kanaafuu waan hin joon qabu waan biraatti mee dura dhumaatummaan nama keenyaa haa ooltu gartee mootummatti shaayida bahu jira akka mootummaa waa balleessaa jirtu irra shaayida bahu jira mootummaas faarsu jira soo kanaafuu akkuma Abiyyiitii fi Doonaald Tiraamp mataa isaatu sirrii ta'uun shakkee negee jira dhowwas hin qabu dhifama. Galatoomi maatii miti. Dhugumatti gaabbaliyyan keenya anillee reefuun tana mana keessatti akkasumaan jee maaliifi namni duraan gartee isa deeggaraa ture boodarra maasii isa balaaleffachuu eegalee yaada gartee xiqqoo konfliktii qabu tokko haasawaa ture. Yeroo biraa gartee irra deddeebinee ni haasawinaa maaliifi wanni Oromoodhaa waan keenya nu keessa jirti dhiisuu hin dandeenyu. Namni keenya bikka hunda keessatti akkanatti hogguu dhumu naannoo hunda keessatti hogguu dhumu dhugatti gartee wanni namni hedduun arkaa jiru arraan tana dhumaatii tahaa jirtu tana qofa arkaa jira. Garuu immoo amata dhufu beelaatu uummata fixuutaa. Amata dhufu hojii dhableetu uummata fixuutaa. Amata dhufu namni socho'iinsa arraa yoo hin goone amata dhufu nyaachuu hin danda'u. Biyyi teenya gartee biyya waan xiqqoodhaan jiraattu. Akka gartee biyyoottan gurguddaa addunyaa kanatti hojjetanii waan amataa lafa kaayachuu hin beekan. Rakkoon ammoo fuuldura as deemuu teessu ta'u uummata keenya qabachuudhaa teessu. Mootummaa isaa taatu. Warreen gaara keessa jiru isaa taatu. Hundinuu harka keessaa qaban. Amma namni cinaan gartee mootummaan garee abaaboo mataa isaanii qaban, garee faannoo mataa isaanii qaban, akkasuma sanitti immoo garee shiftaa maqaa adda addaa gartee itti baasanii ni jirti biyya keessa. Kuni kanarratti gartee shakkiin takka illee nu jiraachuu hin qabdu. Mootummaa kana dhiisaati dargiinuu gaafa dur itti fayyadamuu ture tooftaadhaan. Malla isaanis itti fayyadamuu ture. Okay? So wanni gartee ammaan tana nu yaachisuu qabu dhumaatii tana namni keenya gartee qaama godhatee hadoodee calji'ee taa'uu isaatee kanaatu nama yaachisuu qaba. Namni keenya ilaa hangam takka duunaa duuti tuni nu geessee jirtii jedhanii dubbachuudha qaban. Sagalee isaanii dhageessisuudha qaban. Akka gartee mootummaan beekuun afaan inni itti himte mootummaan gartee yoo kasin dhageenye taate dhugumatti gartee gaa katti aanu silaayis jiraattus ni duuta falmattus ni duuta. Rakkoon haati filattee jechuudha. Yoo gartee oduu mana keessa teessuu duutee fi takka immoo gabbaatee falmattee falmiin san gartee karaa nagaatti yoo kasii baaftu taate. Tana gartee akkasitti haa hubannu hadhumaa jiru immoo uummata keenya. Kan beelawaa jirus uummata keenya. Rakkoon irratti as deemaa jirtus uummata keenya. Uummanni keenya wanni isaan gaafachaa jiran nagee. Mootummaan tuni gaafa gartee aangoorra dhuftu rakkoon akka ammaan tana biyya guutuu keessa jirtu hin turre dhugaa yoo dubbanne. Okay? So an kanaan jechuu barbaada obboleeyyan keenya warreen gartee dhuftanii nu hordoftan oduulee garagaraa irraa haasawaati turre lola ammaan tana Iraanii fi Izraa'el gidduutti gaggeeffamaa ture sanirraan eegallee akkasumatti waan Ameerikaan garasiitiin jechaa jirtu.